Yoo nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan kun nagaa qabu arrasimu viidiyoo jabaatee walitti deebinee jira. Viidiyoo har'a keessatti kan waliin ilaallu akkamitti viidiyoo keenya edit akka godhannudha jechuudha. Appii ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyeessee jira. Hangalumaatti turtii keessan nafaana bareechaa isiniin jira. Gara barnoota tutuun deemtu kan YouTube chaanala keenya subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamuun hunda gatii isiniin jenna. Viidiyoo kana like godhaan eegalla amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega appiin keenya Power Director jedhama. Kunoo isa kanadha jechuudha. Linkii isaa komentii jalqabaarraa isiniif kaa'aa malee in argattan jechuudha. Eessaatu barbaadan in argattan jechuudha. Linkii isaa isiniin kaa'a. Linkii sana fayyadamuun buufachuu ni dandeessu jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin isiniif hojjeta. Seenne waliin ilaalla. Kini masterii warroonni kana dura fayyadamaa turtan tokkumadha jechuudha. Kini masterii wajjiniin baay'ee baay'isa jechuudha. Simmoo kun accept and continue kan jedhu kana si'a tokko ni tuttu jechuudha. Yeroo jalqabaaf seensisu jechuudha. Sana booda erga tuttaniin booda kun asitti search godhee isiniif bana jechuudha. Asirratti wantoota lama isiniif kaa'a jechuudha. Kun asirra create project to start editing fi upload download project pack kan jedhu kan internet irra kan kaawwatan jiraate viidiyoon achirraa fiduu ni dandeessu jechuudha. Kun immoo galerii keessan keessa edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Wanti biraa asirra jiru immoo kun asirra tutorial isaa fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Barnoota isaa yoo edit gochuun isin dhibee jechuudha. Barnoota baay'eetu jira jechuudha. Ajaa'iba ta'e jechuudha. Asirraa barnoota isaa fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Amma seennee waliin ilaalla. Yeroo tuqxanii seentan kun bifa kana qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Kun asirratti akkanatti isiniif fida jechuudha. Erga kanattiin isiniif fideen booda kun asirratti project name kan jedhu kanarratti maqaa barbaadan guutuu ni dandeessu. Isa kana YouTube'dhaaf 6:9, YouTube'dhaaf 9:16 immoo TikTok'dhaaf 1:1 immoo Instagram'dhaaf fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Nuti amma YouTube waan barbaanneef 6:9 dha jechuudha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Kun asirraa viidiyoo keenya daraaga akkatti godhannu yookaan akka itti fidannu nu gaafata jechuudha. Isinis immoo as keessaa viidiyoo barbaadanii fi kan isinitti tolee fi yookaan immoo kan hojjechuu barbaadan sana ni fidattu jechuudha. Erga fidattaniin booda kun haala kanaatiin akkanattiin isiniif baasaa jechuudha. Wantoota garaagaraa irratti fiduu dandeessu. Yoo barbaadan gadi qabdanii kun akkattiin as kaa'uus ni dandeessu jechuudha. Akkattiin yoo barbaadan immoo karaa biraa kun amma fakkeenyaaf kana irrum tuqee erga irra tuqee booda mallattoo iddoo kana yoo tuqe kallattii geessee naaf kaa'a jechuudha. Sana booda duubatti deebi'a. Suuraas immoo kaa'uu ni dandeessu. Kun yeroo jalqabaa waan ta'eef maal akka isiniif hojjetu asirra isiniif kaa'a jechuudha. Kun asirra isiniif kaa'a. Kanattiin tuquudhaan maal akka isaan tattaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kun kanattiin jechuudha. Suma irratti nan isinitti immoo kun asirratti muuziqoota garaagaraa fi saawundii tiraakota sagalee jala jiran wantoota garaagaraa fiduu ni dandeessu jechuudha. Asirraa amma isa inni ilaala jechuudha. Kana tuqnee kun amma suura baay'eetti fiduu ni dandeessu. Ammaan sagaleen barbaade waan ta'eef kun sagalee tokko jala kaa'ee isinitti agarsiisa. Kun amma sagalee kana barbaade kun qabdanii kun sagalee kana kun jala naaf taa'ee jira jechuudha. Bifa kanaatiin sagalee jala kaa'uu dandeessu jechuudha. Kutuu barbaadan immoo kun viidiyochumarra qabdanii kanaan akka sarkisaa irraa balleessitu jechuudha. Ishii TikTok jettu bifa kanaatiin jechuudha. Kanatti amma TikTok jettu TikTok kana fiddanii balleessitu jechuudha. Saawundii tiraakiin illee isiniif gala jechuudha. Amma pilee goonee ilaaluu ni dandeenya. Isiniif galeera jedhee yaada. Kunoo haala kanaatiin viidiyoota keessan edit gootu jechuudha. Viidiyoota kana immoo karaa itti kennuu kutuu fi wantoota garaagaraa gochuu immoo
viidiyoo itti aanu keessatti waliin ilaalla. Hangasitti waan faana turtaniifu guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ani YouTube channel keenya faaraa taatan ammallee irra deebi'aati subscribe nuuf godhaa. Warroonni dura jirtan immoo viidiyoo kana like isaa nuuf tuqaa isiniin jenna. Namaaf illee share nuuf godhaa. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaatti. Next viidiyoo bidda ta'eetiin hanga walitti deebinutu